raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Onkoloolessa 15 bara 2015 harka fuunee nageenyi sin badhaadhaa jechuun eegalla. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophiilee keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun kan isin faana turus Anoodaa Sabaati. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya oduu keenya guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessu immoo Hanaxiiqii Dhugaasaati. Achi buuteen barsiisaa aadaa fi hargaa dhageettii Oromoo Aabba Liiban yookaan obbo Dabbasaa Guyyoo hanga ammaatti hin argamne jedhu hooggantoonni waldaa wal gargaarsa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Naayiroobii. Gaaffiif deebiin Profeesar Asaffaa Jaallataa waliin dhimma saba Oromoof Oromummaa irratti hundaa'uun taasifne qophiilee nuti guyyaa har'aa isiniif qabnu keessaa isa tokko yeroo ta'u, dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas yeroo isaa eeggatee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jennaa. Bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara xiiqii dhugaasaattiin isin qajeelcha. Achi buuteen barsiisaa aadaa fi hargaa dhageettii Oromoo Aabba Liiban yookaan obbo Dabbasaa Guyyoo ilaa hammaa wanti beekame hin jiru jedhu hooggantoonni waldaa wal gargaarsa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Naayiroobii. Akka odeeffannoo arganneetti maanguddoon Oromoo Aabba Liiban yookaan obbo Dabbasaa Guyyoo fulbaana 27 bara 2015 kabajaa ayyaana Irreechaa magaalaa Naayiroobiitti godhamerraa qooda fudhatuun hirmaattota ayyaanichaas eebbisanii ibsa bal'aas ayyaanichaan wal qabsiisanii kennanii akka turan qophii keenya onkoloolessa 4 irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arrammoo Abbaan Liiban eenyu eessas bu'an gaaffii jedhuuf barreessaa waldaa wal gargaarsa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Naayiroobii obbo Abdusalaam Muktaar dubbifneerra. Isaanis akkas jechuun eegalan. Obbo Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo hayyicha Oromooti. Durumarraayyuu kaasee waa'ee dhimma ayyaana Irreechaatti filaalchisee ayyaana Hulluuqootii fi akkasumas waan dhimma hargaa dhageettii Oromoo irratti isaan kun durataa waldaa hargaa dhageettii Oromooti. Itti fufuunis obbo Abdusalaam haala barbaacha Aabba Liiban gama hawaasaan godhamaa jiru dubbachuun ayyaana Irreechaa guyyaa sanaarraas gara galgalaa nagaan akka galan dubbatuun hanga ammaattis barbaacha godhameen achi buuteen Aabba Liiban obbo Dabbasaa Guyyoo akkan beekamin erganuuf himanii booda akka shakkii qabaniitti Aabba Liiban mootummaa Itiyoophiyaan butamuun olle namni Oromoo kan biraanis kana dura magaalaa Naayiroobiitti ajjeefamee akka ture dubbatu. Gaaf 27 ayyaanni Irreechaa magaalaa Naayiroobii kan kabajamee isaanis akkasuma ayyaanicha irratti argamanii ayyaanicha geggeessanii geeganii mana isaaniitti otoo hin ta'in gara mana namaa waliin dhaqanii turanii achitti gaamma akka odeeffannoo qabnutti ol galanii uffata isaanii geeddaratanii namni inni waliin gale kun daqiiqaa muraasaa booda yeroo xiqqoo akka hirriibsuu tahee ogguu dammaquuf biraan agarree ka'ee ilaaleetiin jennaan ni dhabe. Gaduma ba'ee laata kan jedhuun shakkiin turee achumaan dubbichi deebiin isaa kun dhibee jennaan barbaachi itti fufee gaafa sirraa kaasee haga ammaatti barbaacha hawaasaatii fi qaama mootummaatiinis
akkuma itti fufetti jira. Tana buuteen isaanii hin beekamuu jechuudha haga ammaatti. Wanti shakkamee akka shakkii keenyaatti mirkanii hin qabnu, akka shakkii keenyaatti immoo wanni kun dhimma mootummaan Itoophiyaa harka keessaa qabu jenneetti shakkina. Maaliif jennaani mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo adamsuu, baqataa Oromoo adamsuu fi uummattoota Oromoo namoota bebbeekamaa ta'an irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachuu isaatiin beekama. Biyyoota ollaatii fi biyya keessattis ta'edha. Akka fakkeenyaatti nama tokko kan MP ture nama Booranaa biyya kana keessatti naannoo Saawus jedhamutti bara dabre kana keessa kan ajjeefameetu jira. Abbaa ajjeefameen beekamu. Wanni kanaa kun ni mudata ni tahaasi. Kanaaf muuxannoo fi itti bara qabnurraa kan ka'een saniin addan ta'u jenneeti ilmaanna. Ammatti immoo itti baha waan irra geenye kana jennee lafa keenya hin qabnu qormaannee fi barbaachi akkuma itti fufetti jiran mallee. Aabba Liiban nama jiruusaa guutuu Oromummaaf kenne ta'uu kan dubbatan obbo Abdusalaam hojii isaan Oromoo barsiisuuf hojjetan kun mootummaa Itoophiyaa biratti akka jibbaman kan tolche ta'uu kanaafis mootummaan Itoophiyaa sodaa uummata Oromoo irraa qaburraa adeemsi Aabba Liiban garamii garamitti geessa jechuun akka hordofaman godheeras jedhan. Namni kun akkaataa jireenya isaatiif uumama isaatirraa kan ka'een namuma hordoffiin irratti godhamudha malu. Maaliif jennaani jiruuf jireenyi isaa guutuun kan ilmaan Oromootiif dhala Oromootiif if kennee jiraatu namni kun biyya alaa keessattis ta'ee biyya keessattis ta'ee wanni inni dubbatu Oromoon Oromummaa isaatiin boonuu qaba. Oromoon waan isaatiin jiraachuu qaba. Aadaa isaa, afaan isaa, eenyummaa isaa irratti Oromoon eenyuyyuu hayyama gaafachuu hin qabu. Oromoon ifii isaatiif kasaa muree murteeffachuu qaba kan jedhudha. Inni kun immoo ejjannoo fi kaayyoon isaa akkasumas immoo barsiisni inni godhu kun hundumtinuu warreen mootummaa Itoophiyaadhaatiin kan jaalatamuu miti. Kanaaf ifatti waan akkanaatiitu irratti godhame waan akkasiitiitu irratti tahe je'eetiin lafa kaayuu dadhabullee namni kun nama hordofamu. Nama mootummaa Itoophiyaatiin jibbamu ta'uun isaa ifaadha beekamaadha kun uummata Oromoo biratti. Rakkoon barsiisaa haadhaaf argaa dhageettii Oromoo Aabba Liiban obbo Dabbasaa Guyyoo mudatte kun rakkoo Oromoo cufaa akka ta'ee fi yeroo hundas rakkoo dubbaturra madda rakkoo sanaa goggossuu qabna jechuun nu ibsan. Kuni dhimma Oromoo maraati. Wanni kun waan Oromoo mara irratti aggaamame rakkoo Oromoon qabuutu isa kana hundaa'uu fida. Rakkoo uummata Oromoo irra jirutu kana hundaa'uu fida. Uummanni Oromoo otuu silaa bakka jirutti adamsamuu baatee, biyyarraa ari'amuu baatee, ajjeefamuu baatee, eenyummaa isaatiif miidhamuu baatee kun hundinuu hin dhufu. Obbo Liiban Dabbasaa Guyyoolleen haala hin taane kanaan achi buuteen isaanii hin dhabamu ture. Kanaaf falli inni bu'uuraa inni itti amanu Oromoon eenyummaa isaatii fi maalummaa isaatiif lafaa ka'ee mirga isaa dhabee abbaa biyyummaa sarbamee, abbaa qabeenyummaa isaa sarbamee isa kana yoo deeffate callaadha. Kan kana ifirraa hambisuu danda'u. Maaliif yeroo mara rakkoo dubbachaa ooluu sun taane madda rakkoo goggoysuudha. Madda rakkoo goggoysuudhaaf immoo Oromoon tokko ta'ee mirga abbaa biyyummaa isaa kabajachuu deeffachuudha. Isa kana akka wanni kanaa hin dhufne ofirraa hambisuudhaaf. Kan kaaniiti immoo barbaacha amma itti fufe kanaaf gara miidiyaatiinis ta'ee odeeffannoo jiruun Oromoon martuu bakka jiru socho'ee nama guddaa fi hayyuu Oromoo dhabne kana buutee isaa baruun dirqama lammii kamiiti. Odeeffannoodhaan wal bira dhaabbachuudha namni martuu. Kibxata darbee konkolaataan baqattoota lammiilee Impaayera Itoophiyaa kan gara Somaaliyaa deemaa jiran fe'uun magaalaa Naasaanot irraa gara magaalaa Busaasoo deemaa ture galagaluun lubbuu namoota 8 battalumatti kan galaafatee fi namoonni 40 ol ta'an ammoo akka malee madaa'uun dhagaameera. Maddi oduu Geessaak Moqaadishoo irraa akka gabaasetti jalqabarraa namoonni konkolaataa sanarra turan lakkoofsaan 120 akka turanii fi isaanis lammiilee Itoophiyaa akka ta'an ibseera. Karaa biraatiin baqataan Oromoo tokko kan Somaaliilaand jiraatu Mustafaa Muhammad Alii namni jedhamu ibsa karaa bilbila keenyaan nuuf kenneen konkolaataan sun konkolaataa fe'umsaa akka ta'ee fi namoonni irra turanis muraasni lammiilee Somaaliyaa akka ta'anii fi irra jirees isaanii immoo ilmaan Oromoo akka ta'an dubbata. Konkolaataan kun konkolaataa fe'umsaa kan meeshaalee garaagaraa fuudhu konkolaataalee guddaa kana kan silaa loonii fi re'ee fa'aa ittiin fe'atu Somaaleen ka duuduu banaa kana konkolaataa kanatti kan baqattoota kana raranii konkolaataa kana keessatti nama 100 wayii guuranii
Naasaanootirraa karaa Bosaasootti osoo deemaa jiraniiti konkolaataan kan garagale. Ati waliigala guututti bara ijoolluma Oromooti hanga xiqqaadhaa dhalli Somaaliyaa keessa jirtu warra keessaafuu Somaalee Itoophiyaa karaa daangaa sana taa'antu jechuudha. Guututti ijoollee Oromooti kan akkas taate. Yeroo ammaan kana akka galaana akka deemaa jiru ka biyyaa bahaa jiru ijoollee Oromooti. Itti fufuunis obbo Mustafaan ilmaan Oromoo balaaf saaxilaman kun dhiibbaa mootummaan koloneeffataa wayyaanee irratti godhu dheetuuf warreen biyyaa baqatan ta'uu akkas jechuun nu ibsaniiru. Namoonni lubbuun isaanii dabree fi kan silaa konkolaataan garagale kun warra silaa biyyarraa haala gartee gibiraa gabrummaan ilmaan agaamee nurratti hin jirtu kana dadhabbiidhaa fi kan faca'anii gartee miilaan ka maallaqa qabummoo maallaqaan hanga Bosaasootti deeman achirraa doonii koranii jechuudha. Doonii karaa Yaman deemtutti jechaaf silaa doonii koraniiti dooniirra Yamanitti cehuufi jechuudha. Lollinis akka jiru Yaman ni beekanii beekamaadha akka lolli isaan fuula dura jiru. Ka silaa asii kan biyya keessaa itti deemaa jiruutu ittiin guddaa tahee jechuudha. Furmaanni maal ta'e achuma deemanii dhumuu taatee jechuudha gartee. Maaliif biyya keessatti rasaasa dhokataa jechuun rasaasa addunyaan hin agarre kan miidiyaan tokkollee hin agarre ka ukkaamamaa hidhaa saamicha biyya ari'uu dalagaa dhabinsaan immoo hiyyummaadhaan damaasu gartee surriin kabaratellee barnoota barate saniin dalagaa harkachuu dhabuudhaan kan ka'e dhiibbaa sanii jechuudha. Kan ammallee bishaanii fi fuuldura isaaniillee ibidda deemaa jiru kana kan itti dhiibaa jiru. Dhumarrattis obbo Mustafaa Muhammad Alii sabni guddaan akka Oromoo kun barabaraan gadadoo fi baqa himatuun safuudha. Saba bicuun barabaraan hari'amuu fi saamamuunis qaanyii ta'uu akkas jechuun nu ibsan. Gonkumaa ilmaan agaamee yoo rasaasa taate malee karaa nagayaatiin yookiis karaa yeroo hunda gadadoo dhumichaa fi saamichaa fi biyya ari'uu fi kanumaan waywaachaa ooluu irra jijjiirraa karuma afaan qawweetiin akka boortaan saamamnetti boortaan fudhachuu qofa furmaanni jiru malee furmaanni karaa biraa tokkollee nu hin jiru jechuudha. Har'aan kana dardara biyyaa bahaa jiru kana kan silaa mataa walitti qabee akka isaan saba isaaniitiif bu'aa buusan kan godhu dhaaba ture jechuudha. Ijoolleen abbaa dhabuu raayii baharatti dhumuuf Yamanitti deemaa jiru. Ani dhaamsiniin ani qabu beektota Oromoo hayyoonni Oromoo hedduudha. Beektonni kun walitti dhufanii akkamitti waan saba kana walitti qabu dargaggeessa kana bakka godhee fi walitti mataa walitti qabee akka sabaaf bu'aa godhan kan godhu akkamitti ulaan takka dhabamtee fincaa ulaa takka akkamitti abuuruun dadhabamte. Oduun keenya guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kana hangammaati. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Walamni mirga uumamne fi sarbamne hinteenyu Kalaan gabromne qabsoon bilisomna kennaa hin eeggannu Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne hinteenyu Kalaan gabromne qabsoon bilisomna kennaa hin eeggannu Faga burumani badane intenyu harkota gabrumma amma firaganu gani jivan lafenda bajar warega mudafis baneti jirra Falmanna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi
Akkuma qophii keenya yeroo darbeen isin beeksifnetti dhimma saba Oromoof Oromummaa hundee godhatuun Yuunivarsiitii Teensirraa Piroofeesar Asaffaa Jaallataa waliin gaaffiif deebii taasifnee turre. Gaaffiif deebiis kan waliin taasise Hodaa Sabaati. Amma gara sittan isin dabarsaa isaan waliin turtii beessa qabaadha. Piroofeesar Asaffaa Jaallataa Yuunivarsiitii Teensiirraa gaaffiif deebiin waliin taasisuuf hayyamoo ta'uu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin guddoon isin galatoomfadha. Atis galata guddaa qabda. Akkuma beekamu isin Yuunivarsiitii biyya Ameerikaa Teenesii jedhamu keessatti Piroofeesara Sooshooloojii, Global Studies fi African Studies'ti. Waa'ee dhimma Oromoof Oromiyaa irrattis kitaabota hedduu barreessitaniittu. Mee ka'umsa akka nuuf ta'uu fi dhaggeeffattoota keenyaafis ifa akka ta'utti Piroofeesar Asaffaan akka dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatanii fi barsiisa, qorannoo akkasumas yeroo isaanii dhimma kana irratti akka aarsaa taasisan maaltu isaan godhe? Waa'ee saba Oromootiifis quuqamuu yooma eegalan kan jedhu dhaggeeffattoota keenyaaf yoo ibsitan. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Akkuma ati beektu ilmaan Oromoo yeroo dhalatanii abbaa isaanii, haadha isaanii akkasumas immoo hawaasa isaanii irraati afaan isaanii, seenaa isaanii, aadaa isaanii akka gaariitti illee yoo baruu baatan barachuu jalqabu. Yeroo barachuu jalqabanii booda mana barumsaa ergamu. Akkuma ati beektu mana barumsaa odannoo kan mana barumsaa kun kan warra Itoophiyaati. Isaan immoo waa'ee isaanii seenaa sobarratti hundaa'ee waa'ee isaanii, aadaa isaanii, afaan isaanii si barsiisu. Akka afaan kee barattu, akka seenaa kee barattu siin eeyyamanii baay'ee beekumsa sobarratti hundaa'e mataa kee keessatti propagaandaa fi sobaan mataa kee guutu. Oromoon akka nama hin taane, Oromoon akka seenaa hin qabne si barsiisuu yaadu. Fakkeenyaaf haa iskuulii keessatti yeroo barachaa ture tu yuunivarsiitiin galin namichi seenaa barsiise tokko yeroo sana kutaa lammaffaa naqamtee keessa barachaa ture. Namichi kun nama Hindiidhi, Viikee Sharmaa jedhama. Waa'ee Minilik nu barsiisa seenaa. Maaliif Mister Sharma waan ati barsiiftu kun soba dhugaa miti, maaliif waan akkanaa barsiiftan? Asaffaa jedheenaan ati gurbaa gaarii gaafatte garuu akkan hojii koo kana qabadhu barbaaddanaan jedhee ennaan waanuma natti mana barsiisa malee dhugaaf sobaa isaa keessa nan naqini. Kana fuulduraatti yoo ofii barachaa deemtee waa'ee kanaatiin xaluu dandeessaa. Amma garuu qormaatuma darbuudhaaf baradhu naan jedhee natti himee mataa koo keessatti hafe. Eegan yuunivarsiitii keessa galee dammaqee waa'ee Oromoo kanas karaa uummata Oromoo ijoollee Oromoo hundumaa wajjin wal baree seenaa Oromoo tokko tokko dubbisee baree booddee seenaa kana barachuu barbaade. Seenaa barachuu waan barbaadu seenaan Habashaa sobarratti kan hundaa'ee waa'ee seenaa barachuun kun natti mi'aawu dideenniise. Kana booddee mana barumsaa School of Social Work kan jedhamuun galee yeroo natti galu namichi tokko diinii kolleejii sanaati. Piroofeesar Tasfaayee Andargaachoo jedhama. Waa'ee kiriminoloojii nu barsiisaa. Gaaf tokko maal jedhaa qottuu tokko du'aa isaa argeen mataan isaa lafa gangalatee ajjeefamee argee dheetuun kilaasii gadi dubbate. Baay'ee na aarsee ijuma baasee itti himuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Kanaaf karaa biraa lama ittiin barbaade. Namichi ati qottuu jechuun nama qotee bulachuudha. Uummati qottuu jedhamu hin jiru. Uummata Oromoo Hararii. Maaliif qottuu jettaa? Maqaan kun maqaan isaanii Oromoo Harargee jedhamu malee akkas miti jennaan. Jedhee natti qoosee aaree innis ol lollee kottuuti oofisa koo biiroo koo kottuu naasuuf nanaan jedhe. Biiroo kee maal keessaa maal hojjedhaa? Asumatti ati nama beekaa akka taate, nama biyya alaatti barate taate waan akkasii dubbachuu keef baay'ee nama gaddisiisa jedheen olirraa akkas gargar baane olitti aarree. Achuma ka'uu maal ta'e yeroo namichi School of Social Work kana qabxii olaanaadhaan fixee jedhu achi keessatti na hambisanii akka biyya alaa deemee baradhee deebi'ee piroofeesarii ta'uu sila murtaa'ee faakaaltiin achi kana murteessu. Namichi kun Itoophiyaadhaatti namanuu namichi kun piroofeesarii ta'uu hin danda'u addanatti jedhee na dhowwate. Akkanachitti namni na godhe. Achumarra naan ka'e hojii barbaaddadhee iddoo biraa deemee
infaatti tun achi firate yeroo nama Oromoo qabamu hundumaayyuu dukaan qabama ture diidatti argamuun koo nafsee koo na baasee egaa rakkoo kana hundumaa rakkoo uummata Oromoo irra ga'u rakkoo anarras mataa koo irra ga'e akka Oromoo tokkootti kanatu waa'ee uummata Oromoo waa'ee Oromummaa akkan duukaa bu'u akkan itti yaadu na godhe. Egaa argitee yeroon waa'ee Oromoo barachuu jalqabu Oromoonis eenyu tokkoon illee akkan gadi hin taane uummata beekumsa qabu uummata qara ta'e eenyu gadi illee aadaansaas seenaansaas namaa gadi hin taane habashaan namaa gadi isaan godhan kun garaa koo na gubee garaa na waadee akkan uummata Oromoo kun bilisa ba'uu qabaa kan jedhu nani kutadhee waa'ee Oromummaa kana irratti cichee irratti hojjechaa ture jechuudha. Dhugaadhumatti hedduu nama hawwata. Tole egaa seenaa irratti hundaa'uun isaa ta'uu dhugaa sabni Oromoo keessa tureef keessa jiru irratti hundaa'uun isin akka keessanitti sabni Oromoo ni koloneeffatame moo ni garboomfatame jettu? Jecha kamtu dhiibbaa sabichi jala tureef har'as jala jiru sirriitti ibsuu danda'a jettu? Sababa isaa waliin dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa. Kun beektaa gammas gaaffii gaariidha. Gaaffii kana deebisuudhaaf nama koloonii gochuu jechuun maal jechuudha? Nama garboomsuu jechuun maal jechuudha? Nama cunqursuu jechuun maal jechuudha? Gaaffii jedhu deebisuu barbaachisaa. Uummata tokko koloonii ta'uu uummata biraatu sanyii biraa sanyii halagaatu dhufee qawweedhaan isa qabatee of jala isa bulchee faamee itti taphata jechuudha. Yeroo garbummaadhaan immoo nama bitanii garba godhatanii akkuma meeshaa gurguruudha jechuudha. Itti aansee immoo nama cunqursaa jechuun jira. Garuu garbummaadhaaf kolooniin kun halagaa irratti ta'a. Cunqursaan kun immoo uummata mataa ofii irratti ta'uu danda'a. Kanaaf waan Oromoo irra ga'ee sadansaayyuu ilaala. Tokkoffaa Habashootti ollaan Oromoo dhufanii Oromoo qabatanii garba godhatanii koloonii godhatanii saamanii irratti garmaamanii lafa isaarraa fudhatanii eenyummaa isaarraa fudhatanii isa balleessanii kanaaf gaaffiin Oromoo gaaffii kolooniiti. Gaaffii garbummaallee qaba. Uummata Oromoo nama baay'ee garba godhanii gurguratan Habashootti. Minilik fakkeenyaaf gisee mootummaa irra ture gara garba 70,000 qaba ture. Kana keessa Oromoon illee jiru. Biyya alaatti illee gurgurataniiru Oromoo nama baay'ee gurgurataniiru kanaaf. Sirna isaan Oromoo irratti ijaaran naftanyaa gabbaar siistem kan jedhamu sirna kolooniiti sirna garbummaatis. Kanaaf Habashooti sirna koloonii kanaaf sirna garbummaa kana Habashoota irratti hin hojjenne. Garuu uummata isaaniillee nama cunqursanii. Kanaaf egaa Oromoon kolooniidha wanta Habashooti koloonii godhatanii fi uummata Oromoo bilisa ba'uu qaba. Kanaaf gaaffiin Oromoo gaaffii kolooniiti. Erga akkas ta'ee gaaffiin saba Oromoo hundeen deebii argachuu kan danda'u gaaffii sabichi impaayiriitii keessatti mirga isaa argachuuf taasisuun moo qabsoo sabni Oromoo humna ta'ee biyya isaa Oromiyaa waloomsuuf taasisuun fiixaan ba'umsa argachuu danda'a jettu Profeesar. Ijaan nugaraa jaliin maatara sadaan kooyyaatti lafee na baabooti bilisummaadhaatti dandaqaa jetti gumaan koobaatti akka kufaatti sadaan kooyyaatti lafee na baabooti bilisummaadhaatti dandaqaa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas qabsoo sabni Oromoo bilisummaa mataasaaf walabummaa Oromiyaaf godhu karaa hunda kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyichatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Hayyeegaa mee amma immoo wallee gabaabaa kana waliin caqasaa gara gaaffiif deebii keenyaatti waliin
gaaffiin saba Oromoo hundeen deebii argachuu kan danda'u gaaffii sabichi impaayiriitti keessatti mirga isaa argachuuf taasisuun moo qabsoo sabni Oromoo humna ta'ee biyya isaa Oromiyaa waloomsuuf taasisuun fiixaan ba'umsa argachuu danda'a jettu Profeesar Asaffaa. Uummata Oromoo sirna Habashaa jalatti mootummaa Habashaa jalatti bilisa ba'uu hin danda'u. Gonkumaa bilisa ba'uu hin danda'u. Habashaan Oromoo dhiisii ofiisee fi bilisa waliin laattu. Habashaan olisee yummii mootummaan ishee mootummaa cunqursaa ani mootummaa Habashaa maalan jedhaa afaan Ingiliziidhaan himaa awutoriteeriyaan terroristirii jimin jedhaan maal jechuudha kan Habashaattiyyuu diktaatariidha uummata Habashaattiyyuu yeroo uummata cunqurfamaa uummata kolonii ta'e gara Oromoo dhufan immoo shororkeessituudha. Sirna shororkeessituu keessatti Oromoon bilisa argachuu hin danda'u. Kanaaf siistem Habashaa yookiin sirna Habashaa sirna mootummaa Habashaa uummata Oromoo cabsuu qabaa. Impaayir Itoophiyaa kan jedhamtu kana diiguu qaba Oromoon. Kana diigee cabsee keessaa ba'ee ofiisaa humna ta'ee abbaa biyyaa ta'ee biyyummaa isaa calaqqisuu qaba. Habashaa jalatti taa'ee bilisa baay'ee jedhe gowwoomsuudha abjuudha ta'uu hin danda'u. Oromoon ollaansota Oromoo Habashoota qofa ofirraa kaasuu utuu hin ta'in ofiisaafis bilisa dhugaa qabaachuu qaba. Bilisummaa mootummaa fakkeenyaaf kan akka Eertiriyaa kan akka Saawuz Afrikaa bilisa alaabaa qabu garuu uummata isaanii bilisummaa guutuutti hin gonfanne. Afrikaa baay'een iyyuu guutuutti hin gonfatin jiru bilisummaa. Kan Oromoo garuu kan hundumarraa iyyuu barate bilisummaan Oromoo aadaa Oromoo fi mootummaa gadaa fi siiqqee kan calaqqisu bilisummaa dhugaa bilisummaa total liberation kan fidu gochuudhaaf ollaansonni Oromoo ammoo ammaa kaasee jabaachuu qabaa. Diina ofirraa ari'uu qofaatu hin ta'in sirna haaraa sirna bishaataa ijaarrachuudhaaf. Haa kana godhammoo sirnuma kana ofirraa ari'ee taa'utu hin ta'in mootummaa kan dur nagaa bilisummaa fi haqa fideef sirna gadaa fi sirna siiqqee kan calaqqisu deebisee ijaarrachuu qaba. Maaliif yoo mootummaa akkasiin ijaarranne yeroo bilisa ba'uun ijaarranne Oromoontu Oromoo cunqursuu waan danda'uuf bilisummaa dhugaa bilisummaa kolonni jalaa bilisummaa cunqursaa jala ba'uudhaaf mootummaa haqaa mootummaa dimokraataa kan dhugaa ta'e Oromoon qabaachuu qaba. Oromoon bilisa dhugaa argachuudhaaf sirna kana diigee sirna Habashaan Oromoo qofaa irratti utuu hin ta'in uummata Oromoo fakkaatan warra akka Sidaamaa, Anyuwaaq, Sumaalee, warra akka Affaarillee dura bu'uudhaan mootummaa kolonii mootummaa dubartii dhiirri ol qixxee hin taane namoota adda addaa ol caalu, ol saamu, ol ajjeesu sirna akkasii diiguudhaan fakkeenya uummata biraafillee ta'uu qaba mootummaa Oromoo ijaaruudhaan. Oromoon yeroo kana jennu gaa Oromoon ofiisaa fi yeroo bilisa ba'u uummata biraa wajjin hin jiraatu jechuu miti. Uummata biraa wajjin Oromoon akka barbaadetti sirna mataa isaaf ta'u ijaaree mootummaa kan uummata hundumaa ol qixxeetti ilaalu ijaaruu danda'a. Yoo barbaades immoo kan mataa isaatti ilaaluu danda'a. Kana een jedhu Oromoon exclusivistii miti. Uummata biraa hin jibbu. Garuu Itoophiyaanizim mana hidhaa, mana ajjeechaa, mana ollaalaa, mana diigaa kana keessatti bilisummaa isaa waan hin arganneef mana akkasii diiguu qabee mana mataa isaatii ijaarrachuu qaba Oromoon mootummaa mataa isaatii. Kana egaa yoo jennu sivilaayizeeshiniin Oromoo biyya lafaaf iyyuu bu'aa guddaa fiduu danda'a. Mootummaan amma jiran warri baay'een dimokiraasii qabna jedhan dimokiraasii kan Oromoo fakkaatu illee hin qaban. Oromoon biyya lafaataa fi fakkeenya ta'ee uummati tokko bilisa ba'ee cunqursaa alaa fi cunqursaa keessaa kan ittiin ba'u ijaarrachuuf mootummaa Oromoo ijaaranii mootummaa Habashaa kan diigu kolonii Habashaa diiganii mootummaa Oromoo kan isa dhugaa ijaaruudhaan jedha. Galatoomaa mee amma immoo waa'ee dhimma Theory of Oromummaa jedhu qopheessitanii waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSA kan bara 2015 irratti dhiyeessitanii turtan irratti haa xiyyeeffannu. Theory keessan keessatti akka ibsanitti Oromummaan bakka lamatti akka hiramuu fi sadarkaan guddina Oromummaas 5 akka ta'edha. Kan sadarkaa guddina Oromummaatti gara boodaa haa deebinu. Mee Oromummaa kana akkamitti ibsitu Profeesar? Bu'aa akkamii saba Oromoodhaaf qaba jettu? kutaa lammaffaan gaaffiif deebii Profeesar Asaffaa Jaallataa waliin taasifni sagantaa keenya ittaanuun kan isiniif dhiyaatu ta'a hordofuu hin dagatinaa. Nus gaarraaf sagantaa keenya gara goolabaatti fidaa jirra. Turtii qaataa ilaammaa nu waliin qabaattaniif oraa bulaan isiniin jedha. Anis gamanumaan hanga sagantaa keenya yeroo biraa walitti deebinutti nagaa koo isin bira dhiifachaa
Qophii keenya kan dhumaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf gara Odaa sabaattan isin lufsiisaa isa waliin turtii gaarii qabaadhaa. Sabni Oromoo saba guddaa, saba bal'aa, saba beekaa fi uumamaaf saba qabeessa ta'utti dabalataan saba sirna bulmaataa mirga walqixxummaa ilmaan namaa kabachiisu kan mataa isaa qabuu fi lubbu qabeeyyii fi dhabeeyyii hundaaf akkaataa gita isaaniitti kunuunsa barbaachisaa taasisuuf ta'u seenaan sirna bulmaata saba Oromoo irratti barreeffamanii fi afoolaan daddarbaa har'a ga'an dhugaa kan ba'anidha. Miidhaginni aadaa, duudhaa, safuu fi bulchiisni sirna walqixxummaa saba Oromoo qaroomina ilmaan Kuush keessaa tokko ta'ee mul'achaa jiruu fi sirna bulchiinsa gaarii addunyaatiifis gumaacha olaanaa taasise kana kan sabni Oromoo horate xiinxala yaadaa yeroo gabaabaaf taasiseen osoo hin taane muuxannoo jiruuf jireenyaa sabichi jaarraa hedduu keessatti horateen kan fooyya'aaf qaroomaa dhufe irraa yeroo ta'u qabxiin bu'uuraa sirna kanaa inni guddaanis ijaarsa hawaasummaa jabaa ta'ee fi walitti dhufeenya Oromummaa hunda qabeessa ta'een ijaaramuu irraa akka ta'e seenaa sirna bulmaataa saba Oromoo fi jiruuf jireenya sabichaa irraa dhugoonfachuun kan nama dhibu miti. Gumaacha sabni Oromoo ofirra darbuun addunyaaf taasise keessaa isa tokko kan ta'e sirna Gadaa yoo fakkeenya fudhanne sirnichi sirna ittiin bulmaataa dimokiraatawaa addunyaaf fakkeenya ta'e keessaa isaan gafaa yeroo ta'u sirna bulmaataa doofummaa addunyaan keessa turte kan hireen jireenya saba biyya tokkoo cufti nama tokkoon murtaa'u hambisuun gara sirna sabni tokko waa'ee jireenya isaa walii galteen murteessuu fi seera ittiin bulee wal bulchus ofii wixineeffatutti akka jijjiiramu sirna gumaacha olaanaa gumaate ta'uun dhugaa addunyaa irratti fudhatama argachaa jirudha. Sirni kun bulchiinsa irratti dabalatee kan siyaasni, dinagdee fi hawaasummaan sabaa haala gaariin keessatti dhugoomu yeroo ta'u kunis kan nageenyaaf badhaadhinni hawaasaa akkasumas kan biyyaa bifa itti fufiinsa qabuun keessatti dhugoomu kan daandii ittiin wallaalaan beekaa irraa baratuu fi beekaanis wallaalaa barsiisu uumu walumaa galatti kan sabni waliigalteen waa'ee dhimma jireenyaa, qabeenyaa, bulmaataa fi waa'ee dhimma biyya ofii irratti ofiin akka murteeffatu taasisu ta'uun beekamaadha. Sabni Oromoos yeroo sirna dinqisiisaa kanaan bulee wal bulchaa turetti garaagarummaa yaadaaf fedhii waliif kabajee dhimma waloo irratti ammoo sagalee caalmaan murteessuun wal dhaggeeffatee hangafaaf qixxisummaanis waliif abboomee jireenya qananii jiraachaa turee fi diina haqa isaatti darbuu yaalus sodaa tokko malee ofirraa rukutuun ofirra darbee gaanfa Afrikaa kana keessatti tasgabbii barbaachisaa buusuu danda'a kan ture ta'uu seenaaleen bulchiinsa Gadaa jaarraa 17ffaaf 18ffaa irratti hundaa'uun barreeffaman hedduun ragaa guutuu kan dhiyeessanidha. Haa ta'u malee gurmuun koloneeffattoota Habashaa gargaarsa meeshaa mootummoota Awurooppaa irraa argataniin saba seenaa gootummaa akkasii qabu koloneeffachuun qabeenya isaa saamanii sirna isaa balleessanii aadaa fi duudhaa isaa haquu fi biyya isaas dhuunfachuun seenaa haaraa galmeessuuf barreessuu akka eegalan ni yaadatama. Baroota kana keessattis sabni Oromoo mirga isaa hunda mulqamuun akka bareetti buluu dadhabee akka baraatti buluuf dirqame waan beekuu wallaalchifamee kan hin beekne dhaalsifame aadaa wal dhageettiif rakkoo uumuu irratti marii haqaa qalbii tokkummaa Oromummaan taasisee hiikuu dagachiifamuun ilaalcha gosaa kutaaf amantaan akka wal irratti duulu taasifame akkasumas tokkummaan isaa guutummaan guututti dhabamsiifamuun wal wallaalchifame firaaf diina isaas akka adda hin baafanne taasifame. Dimshaashumatti rakkoon dhimma walii irratti waliin dhaabachuu fi egeree ofii irratti furmaata waarawaa waliin soquu dadhabuu saba Oromoo gidduutti uumamaa turee fi har'as mul'atu godaannisa sirna kolonii Habashootaa ta'uu fi hojii manaa jaarraa tokko oliif koloneeffattootni Habashaa saba Oromoo irratti karaa kallattiif alkallattii ta'een hojjechaa turan irraa kan dhufe ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Egaa asirratti qabxiin ijoo hubatamuu qabu inni guddaan tokko afaan faajjii ilmaan Oromoo gidduutti adawwiin uumu hir'isuuf, lama gargar fageenya addaddummaa ilaalcha yaadaa waa'ee egeree saba Oromoof Oromiyaa irratti ilmaan Oromoo qaban har'aa dhiphisuuf, sadii hanqina hirmaannaa ilmaan Oromoo gumiif dhaabbilee dhimma Oromoof hojjetan garaagaraa keessatti argamu dhiphisuuf, walumaa galatti bara dheeraa kan weellifameef akkasumas qabsoo isaan gafaa kan ta'e saba Oromoo gama hundaan humneessuuf
gargaarsa alagaa warreen bu'aa mataa isaaniif malee haqa ilmaan namaaf dantaa hin qabne eeggachuun osoo hin taane qarooma dilbii kan abbootiin keenya muuxannoo jiruuf jireenyaa bara dheeraa keessatti horataniin kalaqan ijaarsa sirna gadaa irraa barnoota argachuu fi barbaachisummaa isaas qalbeeffachuun furmaata sangafaati. Kunis ijaarsa hawaasummaa jabaa ta'ee fi oromummaa irratti hundaa'e bakka jireenya ofii hundatti saffisaan dagaagsuuf babal'isuu yeroo ta'u, innis dirqama akka dhuunfaatti ilmaan Oromoo irraa eegamu akka ta'e dhugoonfachuudha. Yaa ilmaan Oromoo, mirga waan feetetti amanuu, qabeenya kee irratti abbaa ta'uu, biyya kee irratti murteessuu fi mirga haala jiruuf jireenya keetii irratti ofiin murteeffachuu danda'uu kan mulqamte jalqaba gaafa akka oromummaatti kolonii habashootaan cabde ta'uu hin dagatin. Kanneen si fakkaachuun dantaa keef kan dubbatan fakkaatanii obboleessa kee Oromoo irratti akkatti duultuu daboo si waammatan irraas warra haqni kee kaleessaa harka isaanii keessa jiruu fi akkasumas kanneen biyya kee irraa si ari'achaaf si beelessaa qabeenya keettis abbaa ta'uun waggaa dheeraaf jiraachuuf karoorfatan ta'uu hin irraanfatin. Tokkummaan humna waa hundaa ta'us seenaa sirna gadaa abbootiin kee ofirra darbuun nageenya gaanfa Afrikaa ittiin dhugoomsaa turan irraa dhugoonfadhu. Kanaafis bu'uura waa hundaa kan ta'e ijaarsa hawaasummaa Oromummaa irratti hundaa'e diriirsuu fi aadaa wal dhageettii ilaaf ilaamee akkasumas bu'aa waloo irratti xiyyeeffachuu kan sabni Oromoo jaarraa darban keessa qabaachaa ture har'a sirra deebi'anii dagaagsuun akka ta'e of amansiisi, wal barsiisi, waliif dhugoomsi. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.